Nasir isin kanarra nu hojjedha yaada gabaabaa kanarra walii galaati yoo amma immoo mucaa kanarraa kafalle jettani ila Ahmad yoo mucaa kanarraa kafalle jettani hattuun Dubaay hin kafaletti nama kanarraa kafaluu hin dandeettu kun furmaata isiniidhaa kanarra mari'adha irraa bu'eera. Nasir mi alto Meeroo takka tabaanu kanna Nasir dimma mataa hidhaa dubbadhaa bo'anii sa'aatiif jawaal illee caalchi cufatti jettee gara bu'eera. Amma kanarraa beeksiin hin jennaa yoo bilbili kee rakkoo qabaate bilbila kiyyaa seennaati mina anatu yookiin namni biraa seenu ati maaliif akkana gootu? Dubbadhaa. Al tokko nu dhagaa. Asirratti beektaa amma ilama suuraa kenna osoo gaddeebisu miti waan feetellee goote nuti amma dirqama waan ati suuraa gaddeebisteef namni birri suudirraa fuudhullee hin jiru. Seera biyya kanaallee ni beekta si galee nama tokko yoo inni fuudhe amalaadhaan gaafannee irraa fuuna garuu osoo nuti kana godhaa jirru amma fakkeenya fankalee malee dhiinga dallisuudii gaafadhee ture yaani haftee wajjin kaleessa seenee ture garuu jaarsummaanatti ergamee erga jedheen booda lakkoofsa kiyya namoota baay'eef kennanii maaliif raabsanii jedha si galee. Erga jaarsummaa nutti kennitanii hangan nuti jaarsummaa kana argineef dhabne isinii beeksisuuf isinitti himnutti jechuudha. Isin akka ijoolleelleen dawwalanii maatiin qoone. Dubbiin reefuu mucaan haftee jedhamu dubbattee dubbii hagammaa warri as keessa jiru warri Dubaay dubbateerrallee dubbiin naa ta'e dubbii keeti. Tokkoffaa akka Oromootitti jetti. Lammaffaa akka Arsiititti illee yoo ta'e sababa kanaaf namni maqaan namaa wanti ka'uuf hin jiru waan jedhu kaasta. Ani walumaa galatti abbaa dhugaa rabbitu beeka. Fakkeessaaf miidiyaa gubbaa dhufanii maglacaa kennuun hiikaa takka qabu. Yoo hojjetan waan haqa qabu lafarratti hojjetudha. Yoo hojjennee dhiisudha. Tokkoffaa namni jaarsummaa dubbatu nama jaarsummaa waliin dubbatu tokko sagalee isaa waraabaa miidiyaa gubbaa yoo kabaasu taate namni sun akka sillu xubatu goota. Akka Oromoo kaleessaatitti waltumanii wal harkaa fudhatu yoo taate laal waltumanii yoo jedhu warri waa walirraa qabu sun taane jaarsummaa dhufe kun hidhee nama garafee nama tumatu yoo taate biyyi keessa jiru kun biyya ambaati. Namni amalaan keessattuu jaarsi osoo ofii xiqqaatu osoo ofii salphatu osoo ofii xiqqeeffamu dubbii namaa dubbatee namaa xumura malee yookaan warra tiktookii waliin taa'aa jaarsummaa dubbataa yookaan sagalee namaa waraabaa miidiyaa gubbaa baasaa miila lama qabatanii muka laman koran gamaa gaman dhaabatu dubbii balleessa malee dubbiin qajeelchu. Suudiif abbaan giddii Nuuraddiiniif abbaan giddii mucaa dawwalanii sagalee isaa waraabanii kasilaa yoo na dubbiin kun qaata xumuramu sagalee isaa waraabanii miidiyaa gubbatti mucayyoodhaa erganii miidiyaa gubbaa bahe. Qo'ee na dhageeffadhu bannaati isaatiillee na dhageeffadhuun xumuraa. Yeroo hunda miidiyaa kanarraa ji'a guutuu haasaa baatan na dhageeffadhu ji'a guutuu haasaa baatan waan isin furuu hin dandeenye ila na dhageeffadhu. Aboo jalli seenaa. Ji'a guutuu haasatan waan furamuu hin dandeenye hin furraa hin wacinaa hin dhumata wanti hin dhumanne hin jiru. Siigalee garuu waca miidiyaati yoo taate ji'a tokko guutuu wacame hin dhumanne. Buat tu kolem busne, mag. Aboo dubbadhaa sagaleen keessan hin jiru. Sagaleen jira jaran. Neetworkiin fakkaate hin jiru. Nasri dubbataa jiraami. Sagaleen hin jiru aboo sagaleen naaf. Haftee dhagaamu Nasri dubbataa jira bar. Nasri irratti bilbilame. Ela. Okay. Nasri irratti bilbilame dhiifama anamma seene dhimma kana torbee caallee jirra urga jala deemnee gaafachuu jammarre birrii kanallee dhabnee osoo hin taane namoonni baay'een gara biraa goranii sagalee waraabanii isa wajjin haasaa jaarsummaa nu dubbannu kana namni balleessaa jiran akkuma Nasriin jedhe warruma gugurdaa warra biyya kana keessa jiru sagalee waraabuurraa waan micayyoo galchisiisuudha moo waan micayyoo san balleessuu akka ta'e annaan galle kaleessa osoo nu achi jirru sagalee waraabame nu dhage sagalee kiyya waraabanii online irra fidanii. Meer sagalee sun namni harka. Mee takka kalli walli waa'ee sagalee miti wanti biraa waraabamu habiibi. Kalli walli miti gama waa sodaa keessanii Okay. Isi ko isi warri Dubai kun maati jibdan ko dikkama ustaz Rabbi ana lalina isi warri Dubai kullin keessanii jibdan deema ajjeesa abo bakka falma dhabne rabba abo deema ajjeesa in bainafte afte bainanati waa dubbata anati waa dubbata No, dhaggeeffannaa inni saasin inni laallatu Munir unuun ilaallata warra Dubai keessa jiru hin dubbatiin asin callisa dhimmi isaa unuun ilaallata nuti dubbata booda siniif kennama siniif
Inus ni anak kadung fakot. Wan indendo jedera inte nyamma wanati. Gaafadhaan tala yoo barbaade. Ay waan hojjettee nutti hime nutti hin Wanda namni si baasan jiru sabboona. Na dhaggeeffadha. Eela. Sinitti nima dhaggeeffadha. Waa'ee Nasriin ani garee sana keessa hin jiru jedhe ani sagalee Nasriin dhageenya achi keessa. Ammallee seenee akkuma inni jedhe keessa ilaalennaa keessa hin jiru. Milkiin keessa jira fakkeenyaaf hin dubbanne garee sana keessatti. Sooyyee kiilolee haati mana nyaataa fakkeenyaaf keessa jirti. Hin dubbanne isheen achi keessatti. Waa'ee isa sana. Eela sinitti nima laan abu eenyudha isaan maqaan isaanii sheekni sun ofii koo bilbilee gaafadhennaan erga miidiyaarra baasaniiti miidiyaarratti haa fudhatanii jedhe. Ennaan abbaan giddii achirratti yaada laatee yaada kennannee nutis nama sadii moo nama afur qofadha kan achirratti dubbatu. Namoota muraasa qofa nama 12 achi keessa jiru keessaati jechuudha. Ani wanti kun akkamitti ta'a wanti kun teellaa wanta salphaa miti. Walumaa galatti wanti sheekni jedhe birriin kun erga maqaan koo miidiyaarra bahe hin laadhu. Akkuma miidiyaa irratti baasanitti miidiyaa irratti narraa fudhatanii kadhadheen dadhabee jedheen. Nan sobe abbaa giddi. Nan sobe abbaa giddi banadhu maakii. Kanuma jedhe miti. Kanaafi Nasriin garee keessa jiraachuu dhabuun rakkoo hin qabu. Yoo garee keessa Nasriin yaada keenyarraati yaada addaa wanta qabu hin qabu. Waa'een sagaleen namaa waraabamuu maal ta'uu waraabame sagaleen namaa haqamin moo kan nuun dubbannu waan sobaadha kan nuun dubbannu dhugaan ishee barbaadamudha miti namni dubbatus kan inni dubbatu haqni ishee haa kennamuufidha sagalee waraabamuu mitiiti wanti fedheyyuu waan fedhe ituma waan barbaade ta'eyyuu haqni ishee galuu in galchu jedhe jala sarareen sinitti himaa akka isaan nutti himanitti akka sheekni nutti himanitti nadide akkuma miidiyaarra na baasanitti miidiyaarra narraa haa fuudhanii jedhe. Isin kan ustaaza galatooma ani dubbii gabaabduu tana fedha dhalootuma kiyya yookaan ajjeesuu yookaan du'u dhageeffadha dubbii akkana tanamaa nutti hin fin dhiirti tan wanni dhalatteef yookaan du'u yookaan ajjeesu tanamaa nu asinim maal goona mucayyoo hambaa jettanii maa irra waliin mari'anii haga seentanii sagalee waraabame naasir keessa hin jiru naasir keessa galchee bitate gaafa isiin duute laala akkana muka waliin galchee walirraa fudhata tuulamaaf sikkoomantu jaalattanii miti gidditte jechuudha warri Dubaay jirtan keessattuu ijoolleen sikkoomantu. Hafte naga kafadhu sitti man dhugaa jirtu oli himna hafte dhageeffadhu illee loluu nama nifatillee addaan galoo na dhageeffadhu dhugaa jirtu oli himna ila dhageeffadhu nuti amma nama meeqaa zirse nama 480 dhageeffadhu namni 480 kun waan dhugaa dhaga'uu barbaada waan haqaa dhaga'uu barbaada murteewii dhaga'uu barbaada malee akka amma nifati jennee miti hattuun gandan qabdu gandaa bakka hin buutu. Sigale asi komandole bakka buutu yoo ta'ellee gosa qaba mucaan gosum isaa qaba mana qaba balbala isaati bakka buutu gosa miti sigale gosa mareeteeti miti ka walitti kennan dhuufa isaaniitti nuu miti namni yeefi lolaa ture dhugaa jiru dubbanna ka inde dhugaa ni modira dhugaa barbaadaa dhugaa namaan dabsu ni raafte dhageeffadhu dhugaa barbaadaa dhugaa namaan dabsu akkuma dhugaa barbaannutti dhugaa kennallee lafa kaayachaa deemna nuti amma ka barbaadaa jiru maali warri Dubaay isi ila mucaa abomee pilisi fitannaa koo ajara nan dubbattaniiti sa'aatii dheeraa qabnaa aboo dhageeffadhaa gisee takka ila dhugaa Naasirin illee deebisii nama tokko gadi buusu haftee Saami altakkaan karaa deemaa jira natti hin tolu dhiifamochi. Ani isinirraa bu'a ani hin bu'aan bu'uufi an daqiiqaa takka yookaan daqiiqaa lama naa kennaa karaa deemaa jiraan. Na dhageeffadhu chaarjiin illee na dideera makiinaa keessatti. Tokko an dhugaa rabbii dubbachuufi ammallee ila an dhugaa rabbii dubbachuuf ka'umsarraa hanga xumuratti keessan nama rabbitu argaa fakkeessaa fi miti deemaa ka jiru rabbiin dhugaa kana haa baasu suudi irra rakkoon qabu mucayyoolee mootuu hin beekan keessaanis dhuftee wanni isiin natti himatte hin jiru dubbii kana ka'umsarraa ka'ee hanga xumuratti kallattii furmaataa haa argatuufi ammallee fagoon jirru dubbii kana naasiritti kenna rakkoon qabu nuti eenyumarraallee rakkoon qabnu yoo ka xumuru taate kaleessa waliin dubbanneet
waliin haasofne guyyaa tokkos haa ta'u guyyaa lamas haa ta'u eega dubbiin gurra bulte dubbii jaarsaa keessa jira qora takkaan deemne wanni gargar nu baase tokko hin jiru amma asirra ol baanee akka nama ol quban qabnetti yoo walirraa lakki ani yoo namni kun dubbii kana na duuba dubbate jedhee akka komitti ol kaafnu taate naannee xiqqoo wal nu komachiisa waan ta'eef amma dubbii kana isinillee akka waan nuti ijjannoo ibsa addaa waan irra geenne waan jedhame itti walii galamee waan jedhame kana geennuun eegaani dubbii kana gurra paablikii dura irra dubbattaniin gaa jedhamee waan nu himame tokko amma as fiduuf deemnan yaanni kun ka'e yaada kana ammallee rakkoon qabu nuti ijjannoon kenna garama kenna haa ta'u tokko taanee ammallee akkuma kaleessatitti Naasir durallee yoo keessa hin jiranne amma dabalamee kallattii furmaataa akka mucayyoo tanaa ta'utti haala mucayyoon tun keessa jirtu nu dura beeka ji'a tokko dura beeka jedhee jira waan ta'eef kallattii furmaataa waliin kenna wajjiin dhaabbannaa halkataa hoo maal ta'uu qaba jedhaa gaafadha dhimma sagalee irratti namoonni gugurdaan sagalee asii fuudhanii achi fidan ka jedhuuf ani kuni ananaaf dukkana dhugaan ilmoo rabbiiti isin as keessa jirtanii nama sagalee isinirra erga isin ni beektu jechuudha. Kanaaf dhugaan sanii goda rabbii haateettu haqni mucattii tana haa ba'u asii fi achi walirra qabaan immoo hin barbaachisu. Okay? Kanaaf akkasiiti yaada namoota illee isin harka onnoo jechuun barbaadu kallattii jirutti deema. Ila ani jecha tokko osoo dubbataa jiru reefu yaada kiyya na goolabsiisuu dandeessanii dhiifamoodhe. Guyyaa nu qaba. Yaada reefu haa goolabadhu dhiifamoodhe yaada haa goolabadhu. Okay yaada kiyya haa goolabadhu reefu karan harkaa jette bilbilli. Naasir Naasir ayi loo mati qoodoo dubbadhu na jala hafte isiisan fixadhee waluma qabdanii ibsanu kennitan yoo furmaata goota isinii wayyu. Billaalee kaa goolabadhu mee dhiisi maaliif booda neetworkiin kunillee waan dhufuun beekamu dhiifama waliin haa goolabadhu yaada kiyya. Hin dubbattanii isin. Haftee dhiisif ergaa goolabamtu jedhe wayii inni jalqaba isin dhageeffadha aga xumuraatti dhageeffadha aga xumuraatti dhageeffadha garuu yaada kiyya waan karan na jalaa citee fi ila keessa nama kamiituu kan beeku rabbuma ammoo ibsi reefuu jarri kennan sun anaan ta'an namu yaada mataa isaa ilaalcha garaagaraa qaba waliin jiraateef yookiin wal beekeef miti ani iljannoo tokko qaba. Iljannoon kiyya ammas taanaan wanti ani gaafadhuuf jaarsummaa kanallee abbaan giddii faatillee ariifatanii ibsa kana kennuuf dhuftanii wanti an jedheefillee tokkoffaa abbaan giddiitiif Nuuraddiin dhufanii miidiyaa kanarra Sheekh Ahmadiin dabalatee dadhabnee jirra birrii kana fuudhuu dadhabne yoo jedhan furmaata lammataa mucayyoo kanaa kaa'uun dirqama. Sababni illee nama maallaqa jalaa nyaatame yookiin jalaa bada hundaa furmaanni kaa'amaa otoo taane nuti hin jenne dhageeffadhu bannaati yaada kee dubbatte dhageeffadhu ishee furmaanni lammaffaa mucayyoo kanaaf wanti fayyadu mucayyoon kun jalqaballee kan isiin jettee anaanillee keessaan kanaan jettee na dhukkubaa an nama du'aaf jidduu jiru waan gootan godhaa maallaqa kanaa fuudhaa gara biyyaa na galchaadha kan isiin jettee seenaallee as jirti. Ammas taanaan suudii yoo danda'ame jaarsa jiru hundaan amma akkam miidiyaa kanarra dhufanii walgaanii gastii keessa dubbatan kanaa miti lafarra osoo taate namni godhan namni shan waliin ga'u kijibuun barbaachisu isinii galee suudiif abbaan giddii dubbii kana badaa Nuuraddiiniif abbaan giddii dubbii kana hordofaa turte yoo ta'e eeyyan dhugaadha dubbata hordofaa turan anallee qaamaanuu na dhufanii waan bareeda qabatanii dhuftanii jabaadhaa jedheen galgala gaafasanii suudii dhannee qabanna yoo jennu sagalee abbaan giddiitii fi Nuuraddiin waliin haasa'anii miidiyaa gubbatti baasan sagaleen kun baanaan ammoo suudiilleen akkamitti sagalee kiyya asii waraabaa jaarsa jedhanii dhufanii miidiyaa gubbaa baasaa akkamitti dubbii dubbannaa jalqabaan osoo wanti miidiyaa kun narraa hin xumuramin ni carrisa abbaa giddii haa xumuru no dogongora ofii daladdan shafaafantanii namarra fe'uuf hin deemina dogongora dalagame yoo hin goolamnetanillee goolabuudha malee karaa dhugaatiin sagalee nama waliin dubbatanii jaarsa jedhanii dubbatanii bannaan miyuut godhime hin dubbatanii miyuut godhame maa nama iyyisiista. Isin jalaan baqatu tiktokiin. Muitu godhe fi. ምንድን ነው ማሰብዬ nama gootan namni gurguddaa mi namni as jiru kunniin tokkoffaa nama jaarsummaa waliin dubbattu sagalee isaa waraabdee yoo miidiyaa gubbaa baaste nama luxubata namni maaliif jaarsi hundaafuu qixa ta'uu qaba seenaafillee suudiifillee sababnillee
namni nama araarsuuf deemu haqaa fi haqa hojjeta malee sagalee tokko waraabdee miidiyaa gubbaa kabaasu taate namni kun ammoo duubaan nama luxubataa deema. Ammallee isinii goola ba'an. Warri Dubaay tokkoffaa yoo mucayyoo tana haqa isii barbaaddan nama waan taatanii fi haqa qofa oromummaa qofaaf hojjedhaa. Tokko lammaffaa isinillee warri sagalee taanaaf jettanii tiiktookii irraa dubbataa jirtan warra akka Gannii warra akka Haftee warri akka Falmataa yoo dhugama haqa mucayyoo barbaaddan tokkoffaa isinuu tasgabbaaha. Nama waa namaa dubbatuuf nama waa namaa barbaadu taatanii as biratti miirri barbaachisaa miti. Arrabsoon barbaachisaa miti. Jibbiinsi barbaachisaa miti. Maaliif namni wali qotattan hin jiru namni wali bocattan hin jiru. Haqa mucayyoo barbaaddan taanaan karaa naamusa qabuu fi karaa oromummaan jiruun barbaaduudha malee suuraa namaa irra saree kaayaa suuraa namaa irra maal godhaa karaa deemtan kanaan dubbiilleen xumuramuu hin danda'u. Yaada goolabaati. Walumaa galatti mucayyoon wanti maallaqni isii barbaadamuuf tokko waan Oromoo taateef lama waan dhukkubsattuuf. Yoo dandeenye ebalutti gaafatamummaa fudhattu maal haa ta'u ofitti haa fudhatu osoo jettu hundaan Sheekh Ahmad bakka jirutti sabboonaan kiyyaan namni as keessa jirtan abbaan giddii bakka jirtanitti guyyaa dhaabbataa ta'e qaba guyyaa sana suudii qaamaan itti dhaqna yoo dadhabne ofii wali gurre akka intala Oromootitti biyyatti galchina. Kana ka goonuuf garuu suuraa waan miidiyaa irra galabbatameef waan maal ta'eef miti. Waan nama taatee fi waan intala Oromoo taateef. Kana hin gootan taanaan ani duniyaa kiyyaanillee yeroo kiyyaanillee isin waliin dhaabadha. Dandeenyu suudii irraa fuuna dadhabnu tikeettii murree ni galchina. Kanarratti hinafu namni jettu waadaa galee asii bahe. Yoo hin taane ammoo waca miidiyaatiin girgirri qofoo taate ammoo hin qeebatu. Waan ati jette hunda sibiran jira sibiran dhaabbadha. Ani seenaa kan beeke yookaan suudii kan beeke amata meeqa dura. Suudii qaamaaniin beeka waliin nyaadhee waliin dhugeen hamaasaa hin barbaadu rakkoo isarraa hin qabu wantan isatti hamaa yaadu tokkollee hin jiru jechuudha. Nan qaanfachiisu jedheetiin umaa'u qobaati jallee nan fixa jedheetiin ol ka'ee hin gadda. Achiin Nuraddiin wajjin taanee amaanaa jara kanarraa fuunee rakkoo hin qabu sin tasgabbaa guyyaa lama nu kenna jennee akkasitti dhufne ammallee osoo hojii meeqa qabu na dararanii gama meeqaan liinkii natti erganii galinaan jedhanii ufan malee ibsa kennuuf hin dhufne. Kaleessa sheeka hin gadda bakka ati hin deemte na fakkaata yeroo nuti mana deemnu manatti isaa argannee jennaan boritti naa qabaa jedhee sheekatti intini jedhe. Borumtaa jechuun kaleessa sheeka immoo isin as keessaa bahaa waan miidiyaatti eegalame miidiyaatti dhumu hin kaffalu jedhan. Kanaan asitti dhufne. Amma immoo ergaati carraa kana qabaatte immoo ati bakka nu waamte guyyaa barbaadde isaa kanarra maan ta'in gama kootiin ani qophii bakka ati na yaamte dhufuudhaaf. Suudiirraa an dumbulloo tokko hin qabu yoo bulummaa taate malee yoo oromummaa taate malee ka waliin nyaannee waliin dhugne yoo taate malee immoo waan waliin nyaannee dhugneef waan wal beeknuuf waan amma dura wal beeknuuf waa irra harka irra qabaa ani harka irra hin qabu. Intalli kun kadhaa miti kadhaa nu kadhattee birrii nu kadhattee oowwannee jennaan suuraa nu garagalchine yookiin nu rarrabsine. Haaqasii nu gaafattee nu gaafadhaa nuun jettee hin gaafannaa yoo ishii jedhe kunootii dhiifama si gaafateera kunoo haqni kan kee jennee deebisnaaf. Yoo dide immoo uummatatti himnee uummannis nu gargaaru nutis waan dandeenya walitti qabnee birrii sana ni galchinaaf. Kanuma. Anillee dhaggeeffadhaa dubbii afaan na qabdanii anillee ka jechaa jiru birrii mucaa kanarraa hin kafallaa mucattii tana mucaa amma fakkeenya suudirraa hin kafallaa jettani nuti akka argaa jirrutti Dubaayin keessa Allahu alame harka 100 keessa nama parsentii 20 ta'e malee 80 namuma himatamu ka argaa jirru jechuudha. Yoo hadda mucattii tanarraa hin kafalla jettani borummoo ka biraattu isin dhufuu maali nuti amma ka barbaadaa jirru maali ila namni namaa olii miti. Isinirraa dabaree muka wajjin hin jiraatu namuma wajjin jiraata. Namni kun ammallee nama keessan nama kana feetanii hiriyaa rabbitu walii isin fide rabbi walii isin nyaachise. Akka barbaadanii itti dhaxxanii akka amma fakkeenya waliigaltee dhabuu sana osoo hin taane waliigalteedhaan bootaa takkatti dhaxxanii ila namni nama olii miti jaran yoo isin immoo hin ta'amu jettan malee hadha yoo isin harkaa bahee ka jedhu taate waa bineensa wajjin jiraata. Isin achi qaba waan ta'eef innillee bira dhaxxanii nus immoo akka miidiyaatti tatanaan dura hojjanne dhiifamu.
amma booda immoo wanti tanaan dura hojjannellee garuu waan dhuunfaa kennu yookiin mucattii tanarraa waa argannaa osoo hin taane akkuma hadhisii kunuu akkana dubbatamuuf. Ammallee bootaa hafteen arsii maali jedhee sanittis immoo akkuma isin akkana walitti nuu qabattanii haqa mucattii tana dubbattanii takkaa fuutanii takkaa immoo numattu as fiddanii nurra dhageettii qabdanii nurra namni isin hin dhagaya. Mucattiin tun akka gargaaramtu taate waan itti yaadamtu waan kaa'onnoo ittiin murtanii fi gara biyyatti galchitaan argattu gochuu ni dandeessan nurra jechuudha. Nullee immoo amma ila waan biraati irratti ol mormoo osoo hin taane wanti dabare dhiisa. Amma kama dhufutti haa deemnu. Ka dhufu kanarratti guyyaa odoo jecha odoo hin taane guyyaa murtee takka lafa nuu kaayaa guyyaa san nus hin argamna gara miidiyaatiinis gara keessaatiin waan fixxanii dhuftanii yoo haqasii argitan kinooti hoodhu. Yoo dhabdani Oromoo as kenna waan qabdan jedhaati koottaa nu gaafadhaa nurra dhageetti qabdan mucattiin tuna dhagaraan isii hiikkatee jira. Osoo hadha duute borummoo achitti reeffa isii galchinettanii maallaqa walitti qaburra odoo isiin jirtu hadha waan qabdan walitti qaba yoo haqa isii rabbi sodaate isinis akka hiriyyatti irraa fuudhuu dandeessan irraa fuudhaa laadhaa fi hankanuman jedhaa dhiifamaa namoonni hafeetti kufa. Hafte reefu amma abbaan giddii goola beela akkan dheerofne Quraaqaa baabaa sabboonaallee nas jira. Ahmadillee Shee Ahmadillee jiran Nuraddiinillee jiran. Akkuma abbaan giddii ani guyyaa fi bakka jettanitti argama jedhan san Shee Ahmadillee asumatti waadaa galu. Nuraddiinillee kabay ol deebis asuma waadaa galu. Sabboonaallee asuma waadaa galu. Akka dhuftanii fi akka Nasri na dhagaa jirta? Nasri. Sin dhagaa. Akkuma gaafa ati seenaatii fi waa'ee intala eenyu isheen maqaan ishee intala beetii wallaggaa fi bakka inni jiru dhuftee na fuutee uffatuman gaafa sana ittiin wallahi achi deemanii isan dalagaati amma gale wallahi ol hin galle yoonan ol gale ni torkiin na jalaa bada jedhee si gale bakka ati jettetti sa'aatii tatettetti wallahi taaksii qabadhennu rakkoo tokkitti hin qabu karaa kun. Nasir Sabboonaatillee dubbatu qoy dhiisa takkitti sabboonaatillee miyuutii banadhu. Qoy abanatu sabboonaallee. Namni mul'unu haa dhaga'u akka jechaatitti kiyyaalee nazala jiranii dhagaa. Urga gaafa jammarreeti gaafachaa jirra halkan deengadda gizeenni achi dhufellee asii kaanii ajmaan ittillee dhagaa irra gaafachaallee jirra. Anammallee yoo inumaa dadhabamee wanni sun hin jirre dhabnee irraa dura walii gallee bakka tokko teennee inshaallah baasii micayyoo tanaa Nuraddiinis abbaan giddillee anillee namni shaniin Shee Ahmadillee nama shaniin maqaa dhubaa yoo lakki ani kafaluu innu jedhee nu didee dadhabne sheebalullee dadhabee caalaa hundi bakka tokkotti wal ani bakka isin jettanitti kunoo sa'aatii kamiyyuu hojii kiyya dhaabe amma yoo taate nan dhufa waan isin naqabdanillee akka Oromootti isin bira dhaabadne hojjedhee biraa deema. Ayyee galatoom Nuraddiin to'ate. Nuraddiin situ hafee dubbadhu. Alo. Hin dhagaa. Dubbadhu hin dhagama. Sagaleen kiyyan dhagama ammi. Hin dhagama dubbadhu. Hello. Hin dhagama dubbadhu. Ani mormii tokko hin qabu wanti dura ani mormii tokko hin qabu inshallah mallee yoo ka jedhan taate rakkoon tokko hin jiru. Yoo mistaanan yoo boru iftaan illee ka jedhan taate waliin jirra garuu guyyaa dhaabbataa tokko qabaati. Guyyaa sanirra dhaabbannee kallattii waliin kenna walumaan dhaabbachuu fi walumaan deemuutu caala walonnoo jechuudha. Galatooma Nasir galatooma. Galatoomii amma waan goonu eega warra asii waadaa galtani warra asii eega waadaa galtan guddaan isin harka jirallee dubbiini nu hunda harka jira. Amma warri miidiyaalee na dhageeffadha. Haftee fi ganniin faatillee falmataallee. Namni miila lama qaba jedhanii muka laman koran. Bakka lamatti naqaban miidiyaa arrabsoo hin danda'ama miidiyaadhaan. Dubbii furuu garuu hin danda'u miidiyaan. Walumaa galatti nuti akka Oromootitti waan inni Dubaay jiruuf waan nu Dubaay jirruuf waan maqaa warra Dubaay waan maal jedhamu osoo hin taane akka namaatiin namummaadhaaf mucayyoo tana. As birattillee borullee akka wanti biraan kan akka namaatiin namummaa akka Oromooti Oromummaadhaaf mucayyoo tana jaarsonni kabajaa bakka jiranitti waan san gaafannee hin xumurra. Achi asitti garuu waan miidiyaa fi arrabsoo miidiyaa irra deemu keessatti warri as jirtanillee warri dhugamaan yoo dantaa addaa wayii qabaattan malee yoo dhimma mucayyoo tanaatiif dhugama quuqama qabaattan ammoo waan miidiyaa irra godhamu kamuu dhaaba waan nu asii isinii deebisnu
eeggadha. Tole fudhanne obboleessa kiyya. An akka dhuunfaa hafteetitti galatooma ulfaadhaa isin hundi keessanuu Naasiris Abbaan Giddis Sabboonaas Sheekh Ustaaz Ahmadis